Hayyeegaan ammoo salphaadhumatti footoo DV'dhaaf ta'u akkamittiin qopheeffachuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa. Footoo mana suuraatti yookaan kaatanii kan qabdan yoo ta'e hin danda'ama. Moobaayilumaan kaatanii immoo ulaagaa isaa kan guute qopheessuudhaaf googiluma bannee googilii keenya irratti DV Photo Editor for free jennee erga barreessinee booda isa kana keessa kan barbaachisu firii fakkeenyaaf firii DV Lottery Photo Tool 100 Green Card USA kan jedhu kana ni banna jechuudha. Isa kana erga bannee booda ulaagaa footoo DV guuteen nuuf qopheessa. Kana bira dabarree gara gadii kanatti dhufuudhaan bakka kanatti next step kan jedhu kanarratti kilik erga goonee booda bakka kanatti footoo barbaachisu galchina. Choose footoo kan jedhu irratti choose goona jechuudha. Kilik erga goonee booda footoo keenya kompiitara keenya irraa kan ulaagaa DV footoo DV sana hin guunne finnee irratti galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani footoo barbaachisaadha jedhu fidee fakkeenyaaf footoo kana yoon filadhe okay yoon jedhu footoo kana fidee asitti naa galcheera jechuudha. Then start processing kan jedhu irratti kilik goona. Process godhee ulaagaa jiru hundumaa bakka kanatti nuu baasuudhaan nuuf ka'a jechuudha. Name of document US Electronic Diversity Visa Lottery 600 by 600 px 2 by 2 inches white background ulaagaa sana guutummaan guututti nu guuta. Qualitiin 300 backgroundiin adii ta'uu isaa hundumaa nu agarsiisee asitti erga nu tarreessee booda fakkeenyaaf kanaadha. Upload another photo jechuu dandeessu yoo isinii ta'uu baate garuu inni ulaagaa kana hundumayyuu tik nu godhee magariisaan kaa'eera. Yes photo is correct next jennee darbuu dandeenya. Isa booddee get photo for free jennee nu xumurameera jechuudha. Already haala kanaan ediitii goonee footoo keenya xumurree galchuu dandeenya jechuudha. Email adreesii keenya irratti galchine firiidha asirraa buufachuu dandeenya jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Thank you. Haala kanaan itti fayyadama.